يا رب سفره إن قبرهم نبعا ددمني قبر من قانو خنحريم يا موتي شوبني إن شاربني كنبعا الرافي تريلي نسيك بموتم يا رب سفره إن قبرهم نبعا ددمني قبر من قانو خنحريم يا رب سفره إن قبرهم نبعا ددمني قبر من قانو خنحريم مكان خيتيني هن إقلا قدرا موتين جيجيرا من الدنيا آخرا كل قبرو تاني هندسي قبرا ملايكا أنبياء نبرا هندسي قبرا وبانقرا قرا سيمالي خبرا وكنغا قبرا مندرا مخلوق سنقلو مالترا جرو في دوتساتو هرق خيجرا خانسو داهم النفرا واتقلي إن قبرهم نبعا ددمني قبر من خنحريم يا موتي كان هما أشوب بشارمني يا توكي جاين وجو مريحني وان فدت لقوه ما سودان كمني ما كسقو تجيه غيرم نسنقافني يا بخالو خطي تكجلان افني سيكر غارلا بانا بهم ننكمني خوان أومي كله تكتن هاجم سينا akkuma asirratti dhaamsa gartani tokko ol gaafanna gaaffii yeroo ramadaanaa kana wal qabatee waan takka waan beeknurraa wal barsiisu isinillee tan beektanis akka yaadattaniif yeroo somonaa kana ajrii dalagachuuf keerii dalagachuuf waan takka wal barsiisuun bareedaadha. Asumaanuu gaaffii haa tokko takka qabadhee isinii dhufee jira seenaadha. Sheer walii godhaa laayik godhaadha. Gaaffii kiyya kanarratti hirmaadha. Gaaffiin badhaasa qaba. Abbaa gaaffii kana guutuu hirkateef badhaasa haaddi. Badhaasa kana biraa qabda jechuudha. Badhaasni keessanillee haaddi abbaa dhibbaa. Namni gaaffii kiyya kana guutuutti deebisee jechuudha si galee. Kanaafuu seenaadha. Sheer laayik saayibkiraab walii godhaadha. Namuu saayiba keessan fidaa nama keessan fidaa gaaffiin keenya itti fufuudhaaf nashidaa Sheekh Abdul Shalii kanaan yeroo tokko booda gaaffiin keenya itti fufa seena. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا موتي شوب به شاربنك نما الرافي تريله نسيك بموت يا رب سفله إن قبرهم نما ددمني قبر خنحريم يا موتي شوب شاربنك نما الرافي تريله نسيك بموت يا رب سفله إن قبرهم نما ددمني قبر كانوا خنحريم يا رب سفله إن قبرهم نما ددمني قبر كانوا خنحريم مقام خيتيني هن إقلا قادرا موتين جيجيرا من الدنيا آخرا كلين قبرو تاني هندسي قبرا ملايكا أنبياء نما جني برا هندسي قبرا وبانقرا قرا سيمالي خبرا وكنغا قبرا مندرا مخلوق سنقلو مالترا جرو في دوتساتو هرق خيجرا خانسو داهم النفرا واتقليهم قبرهم نما ددمني قبر من خنحريم يا موتي كان هما أشوب بشارمني يا توكي جاين وجو مريحني وان فدت لقوه ما سودان كمني ما كسقو تجيه غيرم نسنقافني يا بخالو خطي تكجلان افني سيكر غارلا بانا بهم ننكمني خوال أومي كيه تكتن هاجمني تنافسي ملي نمن قبرمني bilbiloonni baasee dhiifama wajjin warri bilbiltan ammaaf akkam bilbille yaa
warri bilbiltan akkam bilbilan irratti okay ammaaf akkam bilbila okay warri bilbiltan akkam bilbille okay yoo ni dhagamatee sagaleen ki yookaan isii dhagamutee yookaan takka takka barreessa yookaan dhagamutee sagaleen kiyya yookaan sagaleen kiyya isinitti okay yookaan isin dhagamu taate lakkoofsa tokko gaaffii itti fufuu fi lakkoofsa tokko yookaan dhagamu taate gaaffii itti fufa okay amma samaanuu gaaffii kiyyattiin fufa dhagaya gaaffii isiin tokkoffaadha nabiyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu jettiya nabiyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu filannoolee qabdu bakka duwwaadha nabiyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu akka ta'e isin hundinuu koomentii jala hin dhageenye moo dhagabaatiin jirre nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu itti gaafin kiyye hin dhageenye nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu zimjatanii maana laaltan gaaffii deebisaa malee yookaan hin dhageenyetee yookaan isinitti hin dhagahamne taa'e hin dhagahamu yookaan dhagahamu taate hin dhagahama jaa yookaan hin dhagahamu taate immoo hin dhagahamu jaa dubbadha gaaffis isinii dhiyeesseetiin jira gaaffii tokkoffaa nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu hayyee okay gaaffii lammaffaatti haa ta'u kanallee deebisaan jirtanaa ammallee gaaffii lammaffaatiis nabiyyoota kan rabbiin dukkana sadii keessaa baase eenyu ibsaa tahaa maammee fi sadargee booy diinaa ismaa'il firmaadha hundi keessanuu muwaddiin anishaa ahmad okay ati maal jettee deebiftee jirta gaaffii mee yoo kan hin dhagahin gaaffii dura gaaffii sirriitti hubadhaadha gaaffiin tokkoffaadha nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu jetti gaaffiin tokkoffaadha nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda xaara godheef eenyu jetti gaaffii tokkoffaati nama tokko deebisee jira nama sana amma maqaa isaan dha'u namni tokko deebisee jira ammallee itti fufa namni tokko deebisee jira namni kun baay'ee cimaadha namni tokko deebisee jira yaali ni hirkattaa yaali ni piisa dargee booy hin deebifne ammallee deebisaa biraa yaali takkittii calankoo argannee gaaffii lammaffaa harkattee jirta gaaffii lammaffaa takkitti calankoo ati gaaffii lammaffaa harkattee jirta takkitti calankoo gaaffii lammaffaa harkattee jirti takkitti baale nama lama harkattee jira gaaffii tokkoffaa nama lamaa deebise gaaffii tokkoffaa nama lamaa deebise
Gaaffii tokkoffaa nama lamaatti deebise. Gaaffii lammaffaa warra sirriitti hin dhageenyeef nabiyyoota keessaa kan rabbiin dukkana sadii keessaa baase eenyu itti gaaffii lammaffaa nama hin dhageenyeef gaaffii lammaffaadha. Nabiyyoota keessaa kan rabbiin dukkana keessaa baase dukkana sadii keessaa baase eenyu itti gaaffii lammaffaadha. Osoo waan biraa taatee wanni wal gaafannatuun osoo takka duula nama tokko rabbanuu taate osoo waan baalagee takka taate yeroo kana nama kuma takka yookaan nama dhibba takkaan laalaa jira seegalee faayidaa qaba waan keerii qaba irratti ni hirmaata waan ta'eef hin beeku hirmaadha irratti waan keerii isinii qabaate waan isiniifillee beekumsa yoo ta'u takkitti baale jabduudhatillee gaaffii okay hirmaadha hundi keessanuu hirmaadha challenge gaaffii lamaan keessaa gaaffii lachuu harkatee jira namni lama gaaffii lachuu harkatee jira hirmaadha deebisaa isin yaadnu gaaffii tokkoffaa ibsaa ta'a gaaffii lammaffaadha kofalee malee hoflaan malee gaaffii takka harkattee jirta gaaffii lammaffaa deebistee jirta takkitti calanko gaaffii lammaffaa deebistee jirta piisarargee booy gaaffii lammaffaa deebistee jirta okay piisarargee booy gaaffii lammaffaa deebistee jirta gaaffii tokkoffaa hin harkanne ati gaaffii tokkoffaa hin harkamne namni dura deebise gaaffii tokkoffaa maammeedha namni dura deebisee gaaffii tokkoffaa sallallahu alaihi wasallam nabiyyoota keessaa kan rabbiin dachii hunda taara godheef nabi Muhammad gaaffiin tokkoffaadha. Gaaffii lammaffaadha hundi keessanuu deebisaa jirtanii. Nabiyoonis gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaa nabiyoonis. Okay, gaaffii sadaffaa dhageeffadha. Gaaffii sadaffaa gaaffii tokkoffaa lammaffaa raawwannee jira gaaffii sadaffaa. Okay. Gaaffii sadaffaa akkanatti nabiyyoota keessaa kan gaarii hojii zikrii godhu eenyuu jettiyaa? Gaaffii sadaffaa nabiyyoota keessaa kan gaarii isaa wajjin zikrii godhu eenyuu jetti? Hirmaadha maashaallah hirmaadha. Share godha like fi share tu akka nama bira gahu yeroo kun waan ramadana ta'eef namni rafaa jiru namutu wamala laalaa jira share godha waliin gaati akka namni dhufu godhaafa share godha akka namni dhufu takkitti baale nabi Muhammad sun gaaffii tokkoffaa harreefu jennee irratti deebiftee jirta maashaallah deebiftee jirta amma gaaffii irra jiru gaaffii sadaffaa akkam jetti nabiyyoota keessaa hangaarri wajji zikrii godhu eenyu? Nabiyyoota keessaa hangaarri wajji zikrii godhu eenyudha gaaffii sadaffaadha. Nabiyyoota keessaa hangaarri wajji zikrii godhu eenyu? Hin dhageessanii? Isi abu mo gaaffii kudhaniin qaba. Gaaffii kudhan keessa gaaffii lamaan isin gaafadhe. Gaaffii lamaan keessa maashaallah namni tokko deebiftanii jirtanii. Gaaffii kudhaniin qopheeffadhee dhufe.
Gaaffii kudhanii qopheeffadhee dhufee jira. Gaaffii kudhan kana keessaa yoo kan isin irratti hirmaattan taate gaaffii kudhan isin gaafadhee niin fixa. Yoo kan immoo gaaffii yoo kan irratti hin hirmaanne taate kalaas asumaanuu gaaffii kiyyaas dhiiseetiin ba'a. Hin arganne hirmaadha. Ati sirrii gaaffii namaa ilaalaan jirtu gaaffii tokkoffaa anaa dura deebisee. Gaaffii tokkoffaa anaa dura deebisee. Gaaffii tokkoffaa namaa si dura deebisee jira takkitti baale. Ati lammaffaa deebiftee jirta namaa si dura deebisee jira. Gaaffii tokkoffaa namaatu si dura deebisee jira ati lammaffaa irratti deebiftee. Okay, gaaffii sadaffaa irra jirra. Okay, gaaffii sadaffaa. Okay, gaaffii sadaffaa waan keerii ta'eefu yoo namni shan jaana daawwatee akka deebisu taa'es nan gaafadha rakkoon qabu nan hin deebisu yoo kan hirmaattan taate hanga gaaffii shaniitti nan gaafadha yoo kan isin heddummaattan taate kurnannuu nan fita. Okay, gaaffii sadaffaa nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu jette? Nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu jette? Waan dandeessan yaala haga dandeessitti deebisaa qaba. Okay, irraan sii deebi'a sheekaa keessaan bahinka maaliif onni gamaa gamana jeetuuf waan biraarrattu teesseetuma dhaggeeffattaa mire fi sarargee boo'i keessaan bahin irraan sii deebi'a dhaggeeffadhu. Gaaffii sadaffaadha. Nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu jette? Nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu? Filannoo isin godhu godhe bareeda na fakkaata. Filannoon isin godha warri filannoo nu godhe jettan. Nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu? Wiz Ahmadiya Kamal. Welcome baga dhuftee Ahmadiya Kamal. Nay yaada darlij baga dhuftee Abdullah Mahmud baga dhuftee. Okay, yeroo kana please akkam bilbille amma waan gaaffii irra jirruufu akkam bilbille akkam bilbille nam tokkollee nu bilbila akkanatti bilbille gaa kabaja bilbila keessanii firma gaaffii irra jiru waan ta'eef namuu gaaffii irratti hirmaadha bilbila keessanii barbaadu bilbila nam tokkollee akkam bilbille gaaffii sadaffaadha nabiyyoota keessaa kan gaarri hojii zikrii godhu eenyu irratti hirmaadha hundi keessanuu. Mashallah, hangamma nama meeqa qofaa hirmaatee jira. Yoo sagaleen kiyya isinii dhaga'ama taanaan hirmaadha. filannoo nu godhi jettanii okay yoo filannoo isinii godha
Aja deebinee jira. Deebinee jira gaaffii lammaffaa deebisaa jirtanii. Gaaffii sadaffaarra jira gaaffii sadaffaa. Okay, gaaffii sadaffaa namni gaarii wajjin zikrii godhu sallallahu alaihi wasallam nabi Daawudiidha. Nabi Daawud gaaffii sagaleen sirriitti hin dhagahamu. Okay, biratti zika. Nabi Muhammad ya, Nabi Daawudi namni gaarii wajjin zikrii godhu gaaffii afuraffaa. Nabiyyoota keessaa nabiyyiin rabbiin muujizaa doktorummaa fayyaa dhibee namaatiif muujizaa rabbiin kanneen eenyu? Nabiyyoota keessaa nabiyyiin rabbiin muujizaa doktorummaa yookaanis fayyaa dhibee namaa itti yaalam rabbiin muujizaa kanneef eenyu? Koflaan kofalee Abdullah Muhammad isin lamaan qofaa jira itti hirmaadha. Namni tokko deebisee jira. Maashaallah. Namni tokko deebisee jira. Takkitti baalee itti fufa. Itti fufi nama tokko harkatee jira. Maadii Ahmad gaaffii kee jira geeffadhu. Maadii Ahmad gaaffii kee jira geeffadhu waan hin jedhe. Nabiyyoota keessaa nabiyyiin rabbiin doktorummaa yookaanis ogummaa yaalaa ittiin nama fayyisuu rabbiin kanneef eenyu? Nabiyyoota keessaa gannoo jindii maashaallah. Takkitti baalee maashaallah. Abdullah Muhammad maashaallah. Takkitti liban maashaallah. Wiz Ahmadi Kamal maashaallah. Deebisaa kanaas deebisaa jira. Itti hirmaadha. Koflaan malee hirmaachuu hin garre. Hirmaadhu. Faamishaa Ahmad. Okay. Thank you. Bareeda. Deetis hirmaattee jirta. Maashaallah. Hirmaannaa kee boodan godhin sadarkaa argachuudhaaf yookaan gaaffii gaafadhetti gaaffii duroorra deebisuudhaaf yaalii godhaa. Okay. Namni gaaffii deebisee badhaasa na biraa qaba. Badhaasa qaba. Gaaffii afuriin gaafadhe. Gaaffii shanaffaan akkas jetti. Nabiyyoota keessaa kan rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni isa gartan salaamata irratti buufadhaa jedhe eenyu? Nabiyyoota keessaa kan rabbiin Nabi Muhammad namni isa gartan salaamata irra buufadhaa jedhe eenyu? Gaaffii shanaffaadha. Gaaffii shanaffaan dhageenye. Gaaffii shanaffaa nabiyyoota keessaa kan rabbiin Nabi Muhammad namni isa gartan salaamata irratti buufadhaa jedhe eenyu?
hay tureen deebee gaaffii takka gaafadhee jira faamisha Ahmad tureen deebee gaaffii afuraffaa gaafadhee hara gaaffii shanaffaatti ceenee jirra yaa galaana jiru baga dhufte taankii gaaffii kiyya dhageeffadhu sirritti gaaffii afuraffaa fixeetiin gaaffii shanaffaatti jirra gannoo gaaffii laafa abshiraanii deebiftaa gaaffii laafaadha waan ulfaatuun qabu akkam jaaseeta gaaffiin warran dhagee warri amma dhufeef nabiyyoota keessaa kan rabbiin nabi Muhammad namni sagartan salaamata irratti naa buusaa jedhe eenyu nabiyyoota keessaa salaamtaa naa buusaa jedhe eenyu nabiyyoota keessaa itti fufa namni tokko deebisee jira maashaallah jira maqaa isaa yoon ni horrajjan yoon maqaa nama kanaa dhee ni horrajjan namni kun gooffii hundaa'u deebisaa jira namni kun badhaasa na biraa qaba eega hirmaachuu eegale gaaffii sadaffaa naa gaafatee hirmaachuu eegale gaaffii shanii lama gaafadhee jira gaaffii lachuu irrattuu deebisaa jira dura hirmaadha piis argee boo'i maaf cal jettee teessa galaanaa jiru maal cal jettee teessa zim jettanii na laalina zim jettanii na laaluufi miti gaaffii isin gaafadhu deebisaafi malee warri cal jettanii teessan yaala mokoraa deebisa nama tokko deebise gaaffii tana nama tokko deebise Portugala kilanta gaaffii tana nama tokko qofaat deebise gaaffii shanaffaa nama tokko qofaat deebise nabiyyoota keessaa kan rabbiin nabi Muhammad namni gartan salaamata irra naa buufadhaa jedhe eenyu nama tokko qofaat deebise okay gaaffii isinitti ulfaatee na fakkaata nabii Isaadha nabii sallallahu alaihi wasallam dhufa Muhammad namni akka salaamata irratti buufataniin dhaame nabii Isaadha gaaffii shanaffaan deebisaan nabii Isaadha gaaffii afuraffaan illee deebisaan nabii Isaadha yaa galaana jiru khalas rakkoon qabu gaaffii hedduu waan hin qabu gaaffii hedduu na bira jira okay yoo filannoon isinii haa yoo isinitti ulfaate wiiza madee kamal taankii ubaabaa kiyya baay'ee galatoome biyyaa kaasim welcome baga dhufte oromiyaa welcome seeniyaa gaaffiin gaafachaa jira gaaffii waa'ee barumsa nabiyyoota keenyarraa gaaffii tokkoon gaafachaa jira okay faamisha taankii baay'ee tokko galatoome gaaffii duraatii siitu deebisee gaaffii lama durarratti harkachuu keetiif baay'ee tokko na biratti badhaasa qabda gaaffii jahaffaa jirra gaaffii jahaffaa dhageeffadha nabiyyoota keessaa kan dajjaal ajjeesu eenyu nabiyyoota keessaa kan dajjaal ajjeesu eenyu dajjal ni beetanna fakkaata nabiyyoota keessaa kan dajjal ajjeesu eenyudha gaaffiin jahaffaadha Ahmad Jamal welcome baga dhufte amma dhuftee seeniyaa itti fufeetiin jira dhageeffadhu gaaffiin kiyya jahaffaan keessaa kan dajjal ajjeesu warri amma dhuftan sirriitti qalbeeffadha okay filannoon inni isinii kaa filannoo waan isa guddaan keessan filannoo nu godhaa jirtanii filannoo nu godhaa jechaa jirtanii dhageeffadhaa filannoon isinii godha gaaffii jahaffaa Isa ba Muhammad ca Ibrahim da Nabi Dawud maafi akil dhageessanii Isa warri filannoo nu godhi jettan
ca Nabi Yusuf, da Nabi Dawud. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Namni dura deebisee eenyu? Nama dura deebisee jira. Nama tokko isin dura deebisee Masha Allah. Namni sun badhaasa qaba. Baay'ee cimtu dha. Takitti baale. Galatoomaa baay'ee tokko waja baay'ee tokko ha. Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah. Deebisaa jirtan hundi keessanuu Masha Allah. Abdulmasih Dalali hin arkan. Biyya Qasim hin arkan. Artiraaji Fattuu harkattee jirta ilma afran qallo hin arkanne. Hin arkanne, hin arkanne. Hin arkanne. Okay, dafa tirmadha gaafii ishii torbaffaatti haa jennu. Gaafii kana warri A jettan yookaanis warri Isaa jettan harkattanii jirtan. Hundi keessanuu warri Isaa jettan harkattanii jirtan filannoodhaan warri A jettan harkattanii jirtan. Gaafii torbaffaa. Nabiyyoota keessaa kan Rabbiin abbaa malee haadharraa uume eenyu? Nabiyyoota keessaa kan Rabbiin abbaa malee haadha qofarraa uume eenyu? Torbaffaa fi sarargee booyi torbaffaa dubbachaatiin jira. Torbaffaan akkana jedhti. Nabiyyoota keessaa kan Rabbiin abbaa malee haadharraa uume haadha qofarraa eenyudha? Kan Rabbiin abbaa malee haadha qofarraa uume eenyu? Gaafii torbaffaan. Filannoo isin godha barbaachisa moo deebii sirrii guutuudha? Kun gaafii laafaa waan ta'eef hundi keessan ni deebifta jeetiin amana. Hundi keessan ni deebistan jeetiin amana. Masha Allah, namni tokko deebisee jira. Masha Allah. Namni lama ol duraa duubaan deebisee jira. Namni sadi deebisee jira. Namni afur deebisee jira. Namni shan deebisee. Namni gaafii dura deebiftee waan biraa jette harkachaan jirtu jechuudha. Yoo ha beektu taate gaafuma takkittii dura keessa dhiifatta. Namni Rabbiin abbaa malee haadharraa uume eenyudha? Gaafiin isiin torbaffaa. Shurrubbii ammayyaa Masha Allah. Artifatii raajuu Masha Allah. Ilma afran qalloo Masha Allah. Gaafii kana nama lamaatti dura irratti deebisee Masha Allah. Nama lamaatti deebisee dura irratti. Hirmaadha. Nama gannoo jaamotu deebisee tokkoffaa irratti gaafii kana nama gannoo jaamotu deebisee Masha Allah. Gannoon baraasa qabdi yeroo mara gaafii jirti. Gannoo fi faamishaan takkitti baale moo takkitti afran qallooti haa. Gaafii saddeettaffaatti dabarree jirra. Umar Hamda gaafii torbaffaa irra jirtaati. Nuti gaafii jaaffaa irra jirta Umaree gaafii jaaffaa finnee gaafii torbaffaa jirra. Torbaffaa deebifnee finnee jirra. Gaafii jaaffaa bira kunnee torbaffaa finnee jirra. Faamisha gaafii saddeettaffaa nabiyyoota keessa kan Rabbiin dhibeedhaan yookaan fayyaan baay'ee isa darare eenyu? Nabiyyoota keessaa kan Rabbiin dhibeedhaan yookaan fayyaadhaan baay'ee isa darare eenyu? Nabiyyi keessaa kan Rabbiin dhibeedhaan isa darare yookaan fayyaadhaan isa darare eenyu? Dafa kunillee gaafii laafaa hundi keessan ni deebiftan jeetiin amana. Hundi keessanuu ni deebiftan jeetiin amana. Gaafii laafaadha.
kan rabbiin yookaan dhibeedhaan yookaan fayyaadhaan isa darare eenyu gaaffiin kun baay'ee laafaadha. nama tokko deebisee jira gaaffii kana maashaallah nama tokko deebisee jira gamma nama sayyoo maqaa isaa dha'ee ni horrojjanna jechuudha. nama lamaan deebisee jira nama lamaan kana yoo nifi maqaa isaa dha'ee waan horrojjaniifu nama lamaan deebisee jira. nama sadii deebisee jira nama afurii deebisee maashaallah. nama afurii deebise gaaffii kana nama afurii deebise maashaallah. irreemmadha nama afurii deebise ilma afran qallo maashaallah deebiftee jirtatiisi tokkoffaa irratti eenyu deebisee seeta gaaffii kana tokkoffaa irratti namni deebise arti raajii deebise arti raajii facaatu artitti yookaanis raajii facaatuutu deebise lammaffaa irratti eenyu deebise wallaggaa lijii lammaffaa irratti wallaggaa lijii deebise sadaffaa irratti qoflaan malee deebise wal duraa duubaan jara sadeen kanaa deebise maqaa dhee jira artii raajii facaatuu tokkoffaa irratti si deebise maashaallah. lammaffaa irratti eenyu wallaggaatu deebise sadaffaa irratti qoflee deebise qofaan malee deebise akkasi wal dura duubaan jala kana sadeen kanaatu deebise jechuu gaaffii kana. gaaffii saglaffaa gaaffiin kiyya gaaffii lama irratti hirmaadhaa gaaffii lama qofaati. gaaffii 20 qaba gaaffii 10 boruuf hin dhiisa gaaffii 10 isiniif hin dhiisa warri itti fufeettan ittiin fufa warri itti fufeettan yoo jiraattan ittiin fufa qaba gaaffii 10 gaafadhee 10 boruutu fiin isinidha dhiisa. okay Muniira Arsii hawwiin koo jannata faddal seenaa eega gaaffiin kee jedhume seenaa jirtanii okay maashaallah deebisaa jirtan hundi keessan deebisaa jirtanii. gaaffii saglaffaa nabiyyoota keessaa kan rabbiin ogummaa harka isaatiin malee hin nyaanne eenyu? nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne eenyu? maashaallah gaaffii tana deebisaa baay'ee cimtina fakkaata filannoo isinii godha yoo isinitti ulfaatu taate nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne nabiyyoota keessaa shurubbi ammayyaa maashaallah baay'ee tokko jabaadhaatis gaaffii kiyya deebisaa jirta. amma gaaffii saglaffaa dhageeffadhu
shurubbi gaaffii kee jira geeffadhu. Nabiyyoota keessaa kan rabbiin ogummaa harka isaatiin malee hin nyaanne isa kamii? Nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne. Okay, warra itti fufu ijuutu guddaadha ittiin fufa maashaallah. Gaaffii kee dhageessanii jirtan na fakkaata. Ogummaa harka isaa nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne. Hirmaadhaa okay, nama sadiitu hirmaate. Nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne gaaffii sagalaffaadha. Kan ogummaa harka isaa malee hin nyaanne jechuudha. Nabi Daawud, Nabi Sulaiman, shurrubbee Nabi Sulaiman, ilma Abrahaam qalloo Nabi Nuhi, Taajiddiin Seefuu, Nabi Adam, fi Sarargee Booyi Nabi Nuhi, Wallaggaa Liji Nabi Nuhi, Gannoo Jimdii Nabi Nuhi, Galaanaa Jiruu Nabi Nuhi. Okay, hundi keessanuu hin harkanne hanga ammaa gaaffii kana. Hundi keessanuu hin harkanne, nam tokkollee hin harkanne gaaffii kana. Nam tokkollee hin harkanne hanga ammaa. Abdallahi Dalali hin harkanne, Galaana Jiruu hin harkanne, Galaana Jiruu yaa Galaana Jiruu hin harkanne ammallee irra deebi'e. Ammallee makkori Hassan Muusaa naaf hin galle aan. Okay, Hassan Muusaa siifiin irra deebi'a. Akkam jetti seeta gaaffiin kiyya nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee kan rabbiin ogummaa kannee fi ogummaa harka isaa san malee waan biraatti hin fayyadamne jechuudha. Ogummuma isaa saniin jiraata jechuudha si galee. Dhageessee jirtan fakkaata kan hin ammarra deebi'eef Faada Ibrahim bagana gaan dhufte. Bisa Sarargee Booyi Nabi Isaa hin harkanne, Gannoo hin harkanne, Takkittii Baalee hin harkanne, Koflaan malee hin harkanne, Artii Raajii Facaatu gaaffii baay'ee deebisaa jirta. Gaaffiin kun sitti ulfaatee jira na fakkaata. Artii Raajii Facaatu gaaffiin kun sitti ulfaatee jira. Gaaffii takkittii tana bichaa dadhabuu deemta na fakkaata gaaffii kiyya keessa. Okay. Hanga ammaa nam tokkollee hin deebifne. Hanga ammaa nam tokko hin deebifne haa. Hanga ammaa nam tokkollee hin deebifne. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, fi Sarargee Booyi Nabi Ibrahim, Fooziyyee Aadamii, Nabi Yusuf, Wallaggaa Liji hin harkanne ammallee namni tokkollee hin harkanne. Shariif Ibrahim, Nabi Muhammad, fi Sarargee Booyi Nabi Ibrahim, Nabi Isa filannoo nu godhi jee Koflaan malee filannoo nu godhi jee. Okay, yoon filannoo godhe ni deebiftan na fakkaata. Warri dadhabne filannoo nu godhi jettan mee filannoo hirmaadhaa yoo dadhabdan filannoon isin godha. Artii shurrubbe Artii Raajii Facaatu gaaffiin akkam jetti seeta laalaa. Nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee nyaanne isa kamii jetti haa. Nabiyyoota keessaa kan ogummaa harka isaa malee nyaanne isa kamii jetti haa. Okay, filannoon isinii godha. Okay, filannoon isinii godha. A. Nabi Muhammad, B. Nabi Isa, C. Nabi Zakariya, D. Filannoo
filannoo isinii godhee jira filannoo naasir imaan filannoo godhee jira a nabi isa ba nabi hayub ca nabi zakariya da nabi ibrahim filannoo isinii godhee jira filannoo maasha allah filannoo isinii godhee jira filannoo irratti ilmaadha filannoo isinii godhee jira firoomsaa Hussein firoomsaa filannoo godheetiin jira bar a nabi isa ca nabi hayub a nabi hayub ila a nabi isa ba nabi hayub ca nabi zakariya da nabi ibrahim filannoo isinii godhee jira hanga ammaa nama tokko deebise maasha allah nama tokko deebise nama lamaa deebise nama sadii nama afurii deebise maasha allah namni afur deebisee jira nama shan filannoo warri filannoo deebisee filannoo isinii godheetiin jira a nabi isa ba nabi ayub ca nabi zakariya da nabi ibrahim nama tokko duratti deebisee jira maasha allah namni sun baay'ee cimaadha maasha allah okay itti hirmaadha oromummaa sabboonummaadha nabi ayub namni tokko deebii san harkatee jira deebi'eetii osoo harkatee jiru gaaffii biraa barreesse namni kun itti amanee jiru hin harkanne ta'a duraan inni lammaffaa irratti harkatee jira namni kun deebi'eetii waan biraa dabalee jira takkitti duraa irratti hin dhiifanne namni kun dura kan harkatee jiru lammaffaa irratti dhabee jira namni lama dogoggoraan dhabee jira osoo marraa takka harkatanii jiranuu marraa lammaffaa irratti dhabee jira artistii raajuu facaatu ati taraa duraa harkattee jirta ture lammaffaa irratti dogoggoruuf kaatee jirta malee taraa duraa harkattee jirta gabaabadumatti warri caa jettan harkattanii jirtan namni dura irratti deebisee namni dura irratti deebise taajiddiini namni lammaffaa irratti deebise san maqaan isaa nama dhiba lammaffaa irratti deebisee laakiin dhabee dogoggore ibsa ammadatis maasha allah deebiftee jirta takkitti baalee deebiftee jirta galaana jiru deebisee jira sadaffaa irratti namni deebisee jiru piisa argee booyi deebiftee jirta maasha allah warri caa jettan deebiftanii jirtan nabi zakariyaadha namni caa jettan harkattanii jirtan namni caa nabi zakariyaadha nabiyyoota keessaa kan rabbiin ogummaa isaatiin isa nyaachisee nabi zakariyaadha warri caa jettan deebiftanii jirtan okay gaaffii kurnaffatti haa caalu gaaffii kurnaffaa nabiyyoota keessaa kan rabbiin eega dullooman ilmaaniin isaan gammachiise nama meeqa isaanis eenyuuf eenyu nabiyyoota keessaa kan rabbiin eega isaan dulloomanii umrii fixan ilmaan kannee fi ilmaanii rabbi gammachiisan eenyufaadha nama meeqa isaanis eenyuuf dafa mirga dubartii islaamaa gaaffii kiyya kan nageenya jette
Oke, kurnaffaa seeniitiin jira artii raajuu facaatu maashaallah baay'ee tokko hirmaachaa jirta. Kurnaffaa warri gaaffii kurnaffaan dhageeffatin oke gaaffii kurnaffaa akkana jira. Please dhiifama bilbilaan na baase. Bilbilaan na baase. Nama bilbila keessa na baase. Nabiyyoota keessaa kan rabbiin eega isaan dullooman eega isaan nama gurguddaa ta'an ilmaan hin gammachiise eenyu faadhaa jaa nama lama warri lama jettan harkattanii jirtan lamaan keessaa eenyuuf eenyu gannoo jundii maashaallah galaana jiru nama lama galaana jiru hin arganne yaa galaana jiru hin arganne irra deebi'aale shurubbi amiyyaa hin arganne pisar argee booy yaali pisar argee booy yaali waa xiqqoo si hafe pisar argee booy waa xiqqoo si hafe Fuad Ibrahim yaayaa pisar argee booy cinaa takka pisar argee booy yoo deebiste gaaffii guutuu deebisi dhiyaachaa jirta Asad Abdallahi hin arganne tokkicha baale kurnaffaa Ibrahim guutuu isaa deebisa cina osoo hin taane gaaffii guutuu deebisa cina osoo hin taane sii galee okay isaanis nabiyyoota keessaa namni eega dullooman rabbiin urmii kanneef daa'ima kannee fi gammachiise nama lama okay isinirraa gabaabsu nama lama isaanis lamaan sun eenyu fi eenyu Tajuddin Seifo Ibrahim fi Musa je Nabi Nuhi arti taji fatatu Nasri Imam Nabi Zakaria je tokkicha baale Nabi Ibrahim fi Ambalasi Dambali Nabi Yaqub je Asad Abdullah Nabi Dawud je Muhammad Hassan Nabi Nuhi je Nabi Zakaria je Firomsa Hassan Nabi Nuhi gootota jaalalaa lama isaanis Nabi Zakhirii fi eenyu Zakhirii fi Maryam Fuad Ibrahim Zakhirii fi Maryam tokkicha baale Nabi Ibrahim fi Nabi Yaqub nam tokkolleen hin argan nam tokkolleen gaaffii kana siida rogaan deebisee namni tokkolleen hagammaa rogaan deebisee hin jiru hagammaa namni tokkolleen rogaan deebisee hin jiru Orommaa sabboonummaadha Nabi Yaquubii fi Nabi Ibrahim Sharif Ibrahim Nabi Ibrahim ilma Frankallo Nabi Daawudii fi ilma Frankallo hin arganne gannoo jundii jaarsaa fi jaartiidha jaarsaa fi jaartii haa ta'ullee malee hin arganne Nabi Daawudii fi Nabi Muusaa hin arganne Nabi hin arganne nama takkaat deebisee jira maashaallah nama takkaat deebisee jira maashaallah nama takkaat deebisee jira hangamma namni gaaffii kana sirriitti osoo waan takkan dogoggorin nama tokko deebise maashaallah baay'ee jimtu namtoon sun nama takkaat deebise nama takkaat deebise nama takkaat deebise yaa Firoomsa Hassan Abdullahi Muhammad Nabi Ibrahim nama lama deebisee jira nama lama deebisee jira gaaffii kana nama lama deebisee jira maashaallah nama lama deebisee jira
hanga mana wala ma deebise ya yoo kam xiqqaate nama 30 wayii na daawwachaa jiran fakkaata sanii waliin ni caala okay nama lama qofaat deebise hanga mana nama lama qofa nama lama qofaat deebise ya okay मैं यो फिलहाल इसी को रहो नमाला मौका देवी से नहीं जिरा नमा सदी देवी से जिरा नमा सदी देवी से जिरा नमा सदी देवी से जिरा हंगामा नमा अफरी देवी से जिरा नमा अफरी देवी से जिरा हंगामा नमा अफर ते जिरा नमा अफर माशाअल्लाह अम्मा नमा लमा तिते बला warra korojo jira warri korojo kan korronya warri koroja jirtan kan korronya gafi nama kan korronya devi sana mu korojo jira ya masyaallah bayi sin turadi akan korroja kan madum fa kaisani devi sa angamma nama afuni devi senje namne franco masyaallah namne to ko marra devi se jira marra lama deebite jirta nama shani deebise hangamma nama jahat deebise hangamma nama jahat deebise nama jahat deebise nama jahat deebise nama jahat deebise masyaallah nama torbaat deebise jira okay nama jahat deebise jira namni tokko farra deebise falmattu mirga din islaamati mirga dubartii islaamaa namni mirga dubartii islaamaa jettu tokkoffaa irratti deebiftee jirti. Horkatee jira. Lammaffaa irratti sabboontu Oromootu deebisee jira. Sadaffaa irratti nama Abdullahi Muhammad Jamutu deebise sadaffaa irratti. Afuraffaa irratti sadaffaa nama Abdullahi Muhammad Jamutu deebise. Afuraffaa irratti Takkittii Baaleetu deebise. Nafarratti shurrubbee deebise shurrubbee anniyyaadha. Jaffarratti artii fandisheetu deebise. Torbaffarratti hoflaan maleetu deebise. Akkasii galatuma waan na dhageeffattaniifu waan na hordataniif baay'ee tokkoon isin galatoomfadha. Kanaafuu ammaaf ni gaasumarratti hin dhaabaa. Gaaffileen kiyya hedduutu hafe gaaffii 20 qaba. Kanaafuu gaaffii kurnan boruufiin isin dhiyeessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan najiraadha baay'een isin jaaladha. Rabbi warra soomana kana soomana nagaan fuudhee lafa kaa'u nu haa godhu. Dhibee addunyaa yaaddessaa jirtu kanas Rabbi bakkuma jirtanitti jalaa isin haa baraaru. Hojjettootaa fi jaalatamtoota kiyya bakka jirtanitti hundi keessanuu nagaan najiraadha baay'ee isin jaaladha. Ciao.